Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu akkasitti walitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. Dubartii jabduu jedhama yeroo garagaraatti. Dubartii jabinni dubartiidha. Haadha manaa artistii Haacaaluu Hundeessaa haadha wabii irraa mul'ata. Kuni ergaa isin har'aa dabarsteedha. Viidiyoon kun aga daqiiqaa 4 takka ni gahamee kaa isin walumaan dhageeffannaa jechuudha. Osoo gadda keessa jirtu anaa fi ati tarii xiqqashoo Haacaaluu gadda isaa xiqqashootti haphatuu danda'a. Garuu isin ammayyuu gadduma keessa jirti. Akkuma dhagaattu kana kaa gurraacha uffatteetiin yeroo hundayyuu immoo burtii bakka keessattuu walgahii maqaa isaatiin walgahamu keessatti yeroo hundayyuu boo'ichaan kan dabarsitu. Kuni har'aa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin fiigichaa dhihaateedha. Maqaa fiigicha kanaatiin namoonni 130 olii fi warroota harka qalleeyyiidhaaf daftarri bitameeti jira. Akkasuma hirmaattota fiigicha kanarratti hirmaatan wal dorgommii kanarratti tokkoffaa hanga sadaffaa kan bahanii fi meedaaliyaan badhaasni maatii Haacaaluu Hundeessaa abbaa Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa irraa kennameeti jira. Mee waa'ee kanaati waliin ilaalla. Ana Abdul Mubala Birai bagara David angara channel kiyya dhuftan isin jira. Akkuma gartee haati wabiidha osoo ufiif gadda keessa jirtu yoo ummata keenya kan dhumaa jiru kan wallaggan yaa jira keenya raajii wallagga keessatti tahamaa jiru kana mee osoo gara ergaa kiyyaa kanatti achi dabarsine haadha wabiitti osoo dabarre hin hifatina mee karama dandeessanii dubbadha. Haal baramma yeroo ummata waa'ee amma ummata dhumaatii ummata wallaggaa kana keessa shira hedduutu jira. Waan kana keessatti fakkeenyaaf warra biyya keessa ni sodaatan hin dubbatan jechuudha. Hayyoota dabalatee hin dubbatan waa'ee kana irratti. Gaafa imala galatoomaa irratti Jawhar jumlaadhaan dubbatee ture. Gaafsan hedduu kennaaf hin galle. Ganaa dhumaatii kana caalutu dhufa. Yoo wal waraansi kun hin dhaabbatee namni karaa nagayaatiin waliin gatta'anii hin mari'atin amma eenyutu didee ibaluu murteessuu qofaa miti. Gaafsan illee isaan jedhaniiti jiran. Dhumaatii kana caalutu dhufa. Uummata keenya haga gartee meeqatu du'ee fi meeqatu hafeeyyuu haga hin dubbatamne takka eenyutu ajjeese eenyutu du'een haga hin beekamne takka tahamaa jedhe. Kana hundaaf furmaanni lolli dhaabbatudha jedheeti ture. Amma fakkeenyaaf karaa jala seenaa nuti hundi akka uummataatitti uummanni illee jalaa bahan jiru seenaa itti gaafatama kana jalaa jechuudha. Paartiin akka paartiin hundi paartii ABO'dhaa kan gartee fakkeenyaaf hidhannoodhaan gaara jiru qofaa miti beeki. Kanummaan karaa nagayaatiin qabsaa'u kan akka OFC'dhaa kan akka maalii hundi isaanii biltsiginnaa silaayyuu kaa hojii kiyyeetteeti waan kanarratti bobbaateeti jirti. Waan amma faannoo jedhan kana qofa dhugaasitti hin fakkaatin wanni qindoomina siyaasaa tapha siyaasaa hedduutu keessa jira jechuudha. As keessatti waboo dadhabsiisuu qofaa miti Oromiyaa dadhabsiisuu qoqqoodu barama sanitti milkaaniiti. Wanni kun Oromoodhaaf qaanyii guddaadha. Qaanyii guddaadha. Maaliif jennaan Oromoon ankaleessallee viidiyoo kiyya keessatti dubbadheetiin ture. Arsiin duraan kan sodaatamuu fi arsii qofa waan ta'eef miti. Oromoo biraatii irraa sodaatan. Oromoon shawaanatti kaa. Oromoon bakka takkanatti dhooheetiin na balleessa kan jedhudha. Oromoon Harargeedhaa kutaan Harargeedhaa kan sodaatamuu fi Oromoo naannoo Harargee akka Harargee qofaasitti miti. Oromoo biraatii Oromoo guutuutu natti ka'eetiin na balleessa jedheeti sodaata. Shawaan akka shawaatitti shawaa qofaa miti. Oromoon guutuun kabiraa ka arsiitu naka kan Harargeetu naka ka wallaggaatu natti ka Oromoon miiliyoona 60 kutaa hundaa walii birmataa uummanni kun kan jedhuudhaan sodaatame. Amma akkanatti kutaadhaan abbaa barbaadan alanshuudhaaf baay'ee salphaadha. Kuni Oromoodhaaf xiqqeena guddaadha. Har'a nutti mul'atuu dhabuu danda'a. Har'a tarii fakkeenyaaf wallagga waan ta'eef marroo jaalataa sababa akkasii maaloo akkas ta'e hundi ana dabalatee sihii isa ijoollee waan tokko hin beekne gartee fakkeenyaaf kan sooshaal miidiyaa kanarraa abbichuu koo maal koo jettee gartee fiqanyaa godhatteetiin abiyyiin akkas godhattu sanillee dabalatee hunda mataa kennaan nu miidhaa jechuudha. Gaafa jimmaan miidhuu barbaadani duraan kan isaan sodaatan fakkeenyaaf Oromoon kutaa biraadhaan nan dhiisu Oromoon tokkummaadhaan yoo lafaanu ka'e nutti ka'e nu balleessaa akkuma gartee mallas jedheeti ture. Uummanni kun yoo gartee kan tokkummaan lafaa ka'u taate waraana Itoophiyaatii miti yaa Afrikaa waraanni Afrikaadha yoo walitti qabameetiin ka'e dura dhaabbatuu hin danda'u jedha uummanni Oromoo. Gaafa san jedhu wallaggan jenne shawaan jenne uummanni Oromoodhaa jedhe ni beeke. Amma bakka madaa kanaa fakkeenyaaf kan jarri nu keessaa bahe kan OPDOdhaa kan Oromoo kun waan kana waan beekuuf karaa ittiin Oromoon cabuu danda'u kana ta'uu waan bareef mee amman tana laala. Eenyutu maaltu naan gahe jedha bar. Kan shawaa jiru waa wallagga keessatti godhamu maaltu naan gahe jedha. Kan arsiidhaa waan shawaa keessatti godhamu maaltu naan gahe jedha. Kan Harargeedhaa waan arsii keessa godhamu maaltu naan gahe jedha. Ilmaan abbaa tokko Oromoon afaan tokko dubbatu. Amma aanota fakkeenyaaf aanaa Amuuruu keessatti gandoonni hedduun harka kan qusateetiin irra jiraataa jiru warra finxaalayyii Amaaraa jedhamu kan amma kuni dhugumaa waanuma faannoodhaan hoogganamee faannoon qoftiin goodu jettee yaadda kuni tapha siyaasaati jechuudha. As keessa tapha guddatu jira. Sana hayyootaaf dhiisna garuu nuti haga dandeenyeen haalli amma keessa jirru beekaa wallaalaa maalii qofaa miti paartii maalii qofaa miti ana sihi akka ummataatitti uf ilaaluu qabna. Wanti kun ceekuu dura ati fakkeenyaaf yoo ilmaan 10 qabaatte
ilmi tokko yoo fakkeenyaaf ilmaan kudhan qabaatte fi yoo ilmaan shan qabaatte kamtu irra roorrifama ilmaan kudhanii kun yoo fakkeenyaaf gurmuudhaan gartee walii tumsanii fi ilmaan shan kamtu irra humna qaba ka kudhanii irra humna qaba nuti amma isaan wallaalaa jiru qoqqoodamneeti garaa keenya diinni nu argaati jiraachuu diina amma jiru qofaa miti beeki fuuluma duraafiyyuu akkam akka ta'e Oromoon karaa kamiin akka waan kana yeroo hedduu ni yaalama garuu keessattuu dhaloota boodaa kana keessa karaa gaafa wayyaanee fa'aa keessattuu itti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Oromoon akka Oromootitti waliif birmata waliif sagalee ta'a dadhabuyyuu quuqaa walii kan amma bar walitti haga jaalatuudha maaltu naan gahe kasin jedhutu hedduudha. Annama hedduu argan maaltu naan gahe ka jedhu isaan ofirraan dhorganii ka jedhu faratu jira. Gaafa Oromoon gaafa Finfinneen kiyya maali kiyya jedhu sanii dantaa yookiin ammoo achi keessa gartee lafa qabaatee achi keessa mana qabaateetii miti. Wanni shawaa qabe harre abadan wanti amma wallaggaan keessatti godhamaa jiru kun eessayyuu hanqatu. Mee fakkeenyaaf tilmaama amma waa'een walitti waboodhaa fi mootummaan amma wal himatuudhaan haal bakka keessatti amma sochiin godhamaa jiru kun waggaa 3 dura waggaa 4 dura eessa ture amman tan akkam jiramee ilaala. Hin hanqatu. Waan biraatiin isaa ta'u kanaanis haa ta'u hin hanqatu. Kana duuba qoqqoodamiinsaaf amma Oromoon karaa banee eega karaa banee immoo gaafa hundayyuu gaafa sirra gahee gaafa sirra gahe akkanumatti silaalessa ammoo osuma atiin beeyne yeroo wahii arra ta'uu danda'a waggaa irraa ta'uu danda'a waggaa 10 irraa ta'uu danda'a sirra gaheetiin gaafa silaalesse san ar'an tana laalaa ummanni gartee ummanni keenya kan Wallaggaa argaa jiru ummanni keenya gartee kan Shawaadhaa argaa jiru ummanni keenya kan Salaalee argaa jiru kana gaafa argitu san gaafa san natti haadha gamoo kayyattaati gaan sun ammoo eega nyaatamtee boodadha kanaafuu walii birmachuun ummata sanii fi miti anaafis siifis nama hundaaf jechuudha haalli amma Oromoon keessa jiru garuu an akka nama wallaala tokkooti xiqqeenna guddaadha kun xiqqeenna guddaa yoo danda'ame bare biyya ollaa keetiitu nuti tokko waliin jettee waliin gurmaahuudha garuu waan rabbii waliin dhiiga tokko godhee lafa tokko waliin si uume lafti fakkeenyaaf achi Wallaggarraa amma isaan irraa buqqisaniitiin gartee qotee bulaa uummata keenya qotee bulaa irraa buqqisaniitiin achirraa dhufeetiin irra qotataa irra qubateetiin irra jiraataa jiru kuni lafa Oromiyaa jedhamturraa fuudhamte malee yookiin ammoo lafa qabalee wahii waan oorruu irratti yookiin ilmaan abbeerotaa ilmaan eessumaa wal lolaniiti miti jechuudha. Wanni tapha siyaasaa akkasii ta'uu beekne haga dandeedde sagalee moolii ta'uudha. Miidiyaa maqamnu irratti jechuudha. Kan gartee lakki ani dubbadhu jala sheer godhuudha. Warri biyya keessaa beeki dubbatuutu hin mijjooyneef. Hatta dhalattoonnummaan naannoo sanii kan Finfinnee keessa jiraatan kan maatiin isaanii akkasitti haala akkasiisan keessa jiru kan manni irraa gubate kan horiin jalaa oofame kan lafti irraa saamamee namni biraa irraa ati amma yommee horii osoo lafti kee kan abbaa keetii kan obboleessa keetii namni biraa irra qotataa jiraate mee maaltu sitti dhagahama haala akkasiisan keessa jira jechuudha ummanni keenya kan Wallaggaa kan Shawaadhaa deebisaan ummata achirraa buqqa'eef deebifamu magaalatti galiidha lafa san already lafti sun kennamee jira jechuudha lafti sun kan nama biraati jechuudha kanaafuu wanti Wallaggaa keessatti deemaa jiru wallaayyoo miti kanaafuu haati wabiitis haala gaddaa isii fi keessa jirtu san waliin haala kanaan ummata kanaa fi ummata keenyaaf sagalee taate jechuudha kanaafuu nutilleen yeroo kamiyyuu dagatuu hin qabnu haala ummanni keenya keessa jiru dhumaatii qofaa miti lafa kan fuudhamaa jiru Oromiyaadha kan gurguramaa jiru waan ta'eef kan akkasitti hubachuu qabdan jechuudha seenaa qofaa miti miidhaan anaa fi sillee hin hanqatu eenyumayyuu jechuudha. jirtu jedhaa ceeni egaa akkasitti walitti qabamu keenyaan waaqayyo akka hunda dandeenyu nu godhee asin ga'uu isaatiin miira wal makaatu natti dhaga'amaa jira hin beeku egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha mee hundi keenya iyyuu innaa akkasitti walitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. Cimina gartee haadha wabii kana fakkeenyaaf yeroo kana keessatti haaceedhaa fi qeerroodhaan haacee waliin wareegaman sababa gartee gaafa san haaceedhaatiin qeerroon gabbahanii luuti naafattee kan harki naafattee kan haga ammaatu sirrirra jiran kan yaala dhaban kan haga ammaa rasaasni qaama isaa keessa jiru kumaatamee jechuudha warra san qofaaf dubbatteetii miti kan amma wareegamaa jiran jettee cimina haadha wabiidhaa duraanuyyuu dubartii jabduu jedhama garuu dhugaa dubbachuu fi hedduu takka namni yeroo har'an tanaa biyya keessa taa'ee maatii eegumsi akkasii jala jiru maatii isaan beeki yeroo hundayyuu ni eegamanii maaltu jira maal isaanii maaltu dhufa isaan maal ta'an akkanatti taphumatti akkanatti sitti hin fakkaatin ni eegamaa jechuudha haala akkasiisan keessatti gadda ofii qofaa yookiin ammoo gadda haacee qofaa dubbatteetii miti uummata kan ammallee wareegamaa jiruufis sagalee gadda keenya haa mul'ifannu jette kanaadha wanti ilma namaa irraa barbaachisu namu karama danda'ameen haguma danda'ameen lallabuu qofaa miti yookiin ammoo Wallagga du'ee Shawaan du'ee jettee iyyuu qofaa miti karama danda'ameen fotoodhaan waan barbaadeen sagalee namaa ta'uudhaaf ni dandeessa jechuudha duula yeroo takka fakkeenyaaf ijoollee teenya kan Saawudii keessatti rakkataa turte namni
uummanni hundi feestaala uffateetiin footoo ka'uudhaan dhiibbaan hagamii akka gaggeeffame ijoollee sun ammallee furmaata argattechuu fi miti yeroo san dhiibbaan hangamii akka gaggeeffame yaadadha. Akka sadarkaa addunyaatti Saa'udii hagamtaa akka maqaan bade yaadadha. Kanaafuu wanni tokko karaa hundaan iyyuu akkuma ta'etti gaggeeffame miidhaa dhiibbaa gaggeessa jechuudha. Kanaafuu isinis osoo dubbii kiyyaan dubbanneen duratti warra amma wareegamee fi Haacaaluu irraa kaasee haga ammaatitti sa'aatii amma kana kan wareegamaa jiru haa yaadannu kan jedhudha. Ergaa bareedduudha. Akkama booyaati waggaa haga yaacee wareegan waggaa lameen kana kan ilmaan irraan qoorree haadha waliidha. Xiqqaa shonaatti qabbanneeffamanii ishee akkasuma keessa jirti amma jechuudha. Galatoomaa. Egaa har'a garagaras taanuu bifaan amalaan adda adda yoo taanirree Haceen har'aasitti walitti nu qabeera. Yeroo hundas akkaasitti walitti qabamnuuf kan bidiruu nu ta'u isumadha. Egaa akkuma isaa goota jaalalaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen baga asitti wal argine baga walitti qabamtaniin jedha. Galatooma. Warri sagantaa kana qopheessitan koreen sagantaa kanaas galatoomaa jiraadhaa bara baraan akkasumatti walaa agarru Haceen keenya gaa Odaa ta'ee akka Odaatti isa jalatti walitti haa qabamnu jedha. Har'a waa baay'een dubbachuus hin danda'u. Hacee hedduun argaa gammadeera. Haceen koo yeroo hunda laphee keenya keessa jira. Egaa akkuma beekamu ergaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Ergaan dabarfachuu barbaadus maqaa Haceetiin waggaa Hacee tokkoffaa irratti faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabeen ture. Dhaabni irraa maatiidhaan dhaabnee jirra. Waggaa lammaffaa isaatti immoo awwaardii qopheessineerra. Awwaardii sanas laaltanii jirtu jedheen abdiin qaba. Gara fuulduraa immoo kaayyoon Hacee akkuma har'asin akkasitti walitti geessan kana bakka baay'eetti akka walitti geenyuuf kaayyoo guddaa qabna, karoora guddaa qabna. Karoora isaa sana immoo akkamitti galmaan geenya kan jedhuuf isin an yogguu wal bira dhaabbannu waan ta'eef. Sagantaan kun fiigicha kanaanii tokkoffaa hanga sadaffaa kan bahamanis maatii artistii Haacaaluu Hundeessaa abbaa Haacaaluutii fi haadha Haacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa meedaaliyaadha kan isaaniin qophaa'ee fudhataniiti turanii hedduutu akka namatti tolaa jechuudha. Akkasuma ammas hiriyoota Haceetii fi namoota garaagaraa irraa kan walitti qabame namoota 130 fi harka qalleeyyiidhaa fi daftarri bitameeti jira. Hedduu takka namatti tola. Ergaan isin achirratti dabarsite kaa guutuu miti. Akkasuma akka bifa ayyaanaatiin tishirtii Haacaaluu Hundeessaa uffatamee akkas kanuma kan achirratti agartan kanatti jechuudha. Akkasittis mul'ifataniiti turanii. Waan kanarratti ergaan isin dabarsite guutuun isaa yeroo gadi argadhetti guutuu isaa isiniif maxxansaa. Tarii chaanaala isaanii irratti gadi dhiisan jedheetiin amana. Chaanaala isaanii irratti eediyoo guutuun isaa akka gadi lakkifamu taate jechuudha. Kanaafuu hedduu namatti tola. Haceen bara baraan akkuma isin jette Odaa tahee gaaddisa ta'ee walitti nu fida maqaan Haceedha. Seenaa rilminyaatudha. Yeroo hedduu dhaammannaadha. Waa'ee mucaa sanii dhaammannaadha. Akkuma isin hundinuu beektan seenaa rilminyaatu. Seenaa rilminyaatuun Oromoodhaaf gaariidha. Wanti inni jedhe sun hundi meelaala amma. Nam tokko tarii mataan dhukkubuu danda'a. Maaliif Haacaaluu jechaa oolan? Maaliif Haacaaluu jechaa oolan jedhee kamataan dhukkubuu jiraatu danda'a. Dhugaadha. Maaliif kan du'a isaatiif hin gaddi yookiin immoo kan du'a isaatiif gammade jechuu danda'a jechuudha. Haceen akkanumatti dhalootatti dabraa jechuudha. Amma daa'imman meeqan agarre daa'imman hedduudhaaf fakkeenyaaf kan Hacee fakkaatuudhaaf yaalan kan haala adda dinqisiisan adda addaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti mul'atan hedduudha. Kanaafuu Haceen bara baraan akkuma gartee haati manaa isaa jette kana seenaan isaa ni jiraata. Qaamaan du'uyyuu seenaan isaa ni jiraata jechuudha. Kanaafuu hedduu takka namatti tola. Uummata keenya wal dagachuu hin qabnu sagalee waliif haa taanu. Akkuma gadda keessa teessee isiin tun haati manaa artistii Haacaaluu Hundeessaadha. Uummata keenya kan gartee haala hamaa san keessa jiru san yaadattetti dhumaatii qufamee lafti fudhatamee Oromoo irraa saba bal'aa kanarraa amma lafti qabaleen tokko keessattuu uummata gartee warra masaanuu kennaa taphni siyaasaa keessa jiraatamullee wanni immoo kan hojjetamu beekee bulchiinsuma gartee warra Oromiyaa bulchina jedhu kanaadhaan walii galameeti kan godhamaa jiru jechuudha. Haala akkasiisan keessatti uummata saba bal'aa kanarraa qabaleen takka
qabaleen takka lafti irraa fudhatamee namni biraa irra qotata jechuun xiqqeenni kanaa oliin jiru beeki. Cinaacha dadhabaa kenna waan beekaniif jarri kun keessaa bahaa waan ta'aniifidha kan isaan gartee waan kana akkanatti itti milkaa'aniiti jiran. Har'aan tana maaltu naan geessin jedha. Akkuma gartee gaafa duraa kaabinee isaanii keessaa hangaasaa raasaka waan kana dhaamee ture. Maaltu isin hin gahe balaa wallagga jiru asitti nutti fiduu feetan jechaa ture beeki hangaasaa nama dura jechuudha. Wanni sun itti milkaa'aniiti jiran jechuudha. Amma akkasuma itti fakkaata gowwaan kan waa bal'isee yaadne garuu wantichi diqqeenna kiyyaa fi keetii salphina kiyyaa fi keetiiti kan nama hundaati. Yookiin hayyoota qofa warra siyaasaa qofaa miti jechuudha. Warri siyaasaa yeroodhaaf haga aangoo isaa yoo waggaa 5 bulchuu deeme waggaa 5 san keessatti dantaa isaatii miti wanni barbaade daaraa ta'ee waggaa 5 san inni aangoo isaa kursii isaa irra ture keessattuu ammoo warri gartee nugusa ofiin jedhu kun akkasii jechuudha tartiibni isaanii. Garuu ammoo uummanni walitti hafa boruu fi tuffatamuu boruu fi karaan ittiin daffaramu karaan ittiin tuffatamnu akkuma ammaa kana karaan nutti tahamaa jechuudha wanti kun. Kanaafuu hedduu takka nama jajjabeessa wanti gartee fakkeenyaa fi kiyyaan jette kuni maal keessa akka jiru nu yaadachiisa. Haati mana haa caalu akkuma isin jette kana nuti illee haga dandeenye sagalee walii haa taanu isin jedha dhumaatii kana rabbii gahee nuun haa jedhu guyyaa guyyaan waggaadhaan booyuu dadhabne illee kan jedhu ni jira namni garuu booyichi dadhabne hin taatu haga booyichi sirra jiru booyichi dadhabne ta'e fakkeenyaaf ati ilma sadii yoo qabaatte yoo gaafa tokko sirraa du'e bootte yoo gaafa lammaffaa sirraa du'e bootte gaafa sadaffaa alatti booyichi dadhabe lamaa booye sadaffaan booye jechuun booyichi haga sirraa dhaabbatutti jechuun boo'icha hogguu jedhamu beeki boo'icha qofaa miti sagalee iyyatuudha addunyatti iyyatuudha na dhaqqabaadha har'aan tana Tigraay miidhamtuyyuu ajjeefamtuyyuu katabameeti wanni hundi jechuudha seera qabatee fi barduu akka warra Tigraay kana du'uun kabajaa beeki addunyaan guutuun si dubbattee uummanni kun beelahee gargaarsa geessaa fittee sittiin fiidee bar gargaarsa isaanii deemaniif osoo akkasitti gartee dirooniin tiroobu amma dhiyoona tanaan agarre fakkeenyaaf gaarii makiinaa gara gargaarsa isaanii geessuudhaaf deemu dirooniin dhahamee jeetii beeksise fakkeenyaaf dhaabbanni gargaarsa addunyaadha jechuudha. Haa nuuf ammoo fakkeenyaaf Oromiyaa keessa namni miiliyoona meeqa osoo buqqa'ee jiru waa'ee kanaatiin osoo lafa isaa kunoo akkanatti irraa buqqisanii kan biraa bakka biraatii dhufeetiin qotataa jiruyyuu namni nu quba qabu hin jiru jechuudha. Maaliif nutu callisee beeke osoo nuti dubbanne osoo nuti walii iyyinee addunyaallee ni dhageetti jechuudha. Yoo xiqqaate addunyaan nu dhageesseeti kan jiruuf falli argamuu danda'a jechuudha. Amman tan ammoo na nyaatutti jira hin dubbatinii gowwoota 8 karaa wajjin deemanii san ta'aa jira jechuudha. Ani Abduu Moobaala Abduraayi hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.